Ayyaanni Irreechaa bara 2018 fulbaana 24 fi 25 kan kabajamu ta'uu abbootiin gadaa labsanii. Gamtaan abbootii gadaa haala kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 ilaalchisuun ibsa kennaniin ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fulbaana 24, hora Arsadee immoo fulbaana 25 kan kabajamu ta'uu ibsaniiru. Uummanni Oromoo kan kallattii afran irra jirtan, uummanni Booranaa, uummanni Gujii, uummanni Sikkoo Mandoo, ummanni Ituwaan Banna Afran Qalloo, ummanni Walloo, ummanni Maccaaf Tuulamaa, akkasumas sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jirtan baga gara bacaqii gannaatitti booruu gannaa baatanii, diilalla gannaa baatanii, sigiga lafaa baatanii, qorra gannaa dandamattanii, waa mararraa haftanii waarrattanii baga Irreessa 2018 isiniin gahe. Haaluma kanaani Irreessi bara 2018 kan kabajamu hora Finfinneeti irratti guyyaa 24 ta'a. Hora Xiiqii hora Finfinneeti irratti guyyaa 24 ta'a. Adulaa duraa ayyaana dureetti ta'a. Adulaa duraa ayyaana dureetti ta'a. Hora Xiiqii hora Finfinneeti irratti kan kabajamu guyyaa 24. Itti aansee wiirtuu siyaasa sirna gadaa ka Oromoon marti abdatu, ka Oromoon marti jaalatu, kan sabaa sablammii marti itti ol argu guyyaa dilbataa guyyaa 25 dureettii qara ta'a. Dureettii qara ta'a. Areerii balloo ta'a. Areerii balloo ta'a. Guyyaan kun immoo guyyaa sugaa, guyyaa sooramaa ta'a jechuudha. Haaluma kanaan Irreessi bara 2018 haga inkoloolessa 30 naannoo Oromiyaatitti akkasumas naannolee ollaa keenyatti ka Irreessi jammarame ka itti sufu ta'a jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa kan biyya alaa kan biyya keessaa abbaa ayyaana guddaa warri taatan uummanni Oromoo baga bacaqii gannaa gurraacha garbaa dhoqqee hamaa cabbii hamaa rooba hamaa jalaa baraaramtanii baga jala bultii irreensa bara 2018 akka biyya keenyaatti kabajamu baga geessan baga geenyen jedha. Irreensi Oromoodhaaf eenyummaadha. Oromoodhaaf bara ce'umsaati. Oromoodhaaf tokkummaa cimaa kan hitichu irree Oromooti. Kana waan ta'eef duudhaa fi safuu irreensi qabu beeknee irraa jala beeknee inni xinnaan isa guddaa kabajnee inni guddaan isa xiqqaa kabajnee aadaa fi duudhaa isaa beeknee fulbaana 24 hora Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti akka kabaju hora Arsadee irratti yookaan Bishooftuu irratti immoo gaafa guyyaa 25 fulbaana 25 tokkummaan baanee eenyummaa keenya, sabboonummaa keenya, aadaa keenya, miidhagina keenya, baay'ina keenya, ida'amuu keenya bakka itti agarsiifnu Rabbi nu haa godhu. Ayyaanni ayyaana milkii, ayyaanni ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Guyyaa sanaan Rabbi nu haa godhu. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa akkasuma sabaa sablammiin Oromoo jaalattan ka biyya alaa saahiba Oromoo taatee jaala Oromoo taatee jirtu hundinuu warreen afaan kiyya dhageessanii fi hin dhageenyelleen gammachuu akka waliin qooddannutti guyyaa fulbana guyyaa 24 Irreecha hora Finfinnee guyyaa 25 Irreecha hora Horsadee dhuftanii akka waliin gammachuu waliin qooddannu faaya Rabbiin keenya nu gonfachiise waliin akka qooddannu isiniin jennaa. Tokkummaan Irreessi tokkummaadha. Irreessi jaalala. Tanaafuu isii kana beektanii jaalalaan akka waliin dhufnu jaalalaan akka gaggeeffanuun isiniin jaa. Waaqa tokkummaa Oromoo jala bultii guyyaa 24 Irreecha Bishooftuu akka waliin goonu guyyaa itti
hidhi haaromsi guddichi Kalitti jirtan ayyaan irreecha bara 2018 waliigala cimaa rabbi nuu haa godhu. Ka guddaan osoo waa takka illee nutti hin finne hamtuunu. Ayyaanni Irreechaa ayyaana galateeffannaa fi araaraa waan ta'eef uummanni Oromoo duudhaa fi safuu ganamaa haala eegeen kabajuu akka qabus dhaamaniiru. Dabalataanis hanga onkololeessa 30 bara 2018 godinaalee Oromiyaa fi naannolee ollaatti kan kabajamu ta'uu gamtaan abbootii gadaa ergaa dabarsaniiru. Akkasumas kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 ilaalchisuun abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi maanguddoonni Oromoo magaalaa Bishooftuutti marii geggeessaniiru. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirruu maricha irratti argamuun haasaa taasisaniin uummanni Oromoo ayyaanota waliin kabaju keessaa Irreechi isa guddaa ta'uu isaatiin calaqqee sirna gadaa ta'ee karaa aadaa, duudhaa fi safuusaa eeggateen akka kabajamuuf qophii taasifamu irratti mariin sadarkaa hundatti eegalamuu ibsaniiru. Marii bilchina qabu karaa adda ta'een hayyootaan Irreechi Oromoof maali? Irreechi addunyaaf gadaa keessatti maali? Oromoon addunyaaf akkamitti maal gumaachee? Akkasuma immoo gaheen dinagdee keessatti qabu, gaheen sabdaneessummaa biyyaa ijaaruu keessatti qabu maali inni kan jedhuu fi duudhaa safuu fi safeeffannaa isa ganamaa eeggatee akkuma kana duraa akka kabajamu kaayyoon guddaan marii kanaas kana jechuudha. Kanaaf mootummaan jijjiiramaas paartiinis xiyyeeffannaa guddaa kennee duudhaa isaarraa safuu isaarraa akka hin maqne hojii guddaa gama kanaan hojjetamaa turee jira jechaadha. Kana bara baraan itti fufsiifnee cimsinee uummata waliin ayyaanota uummanni Oromoo qabu guddummaa isaa bahee akka mul'atu sirnaan kan hojjetamaa jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetame keessattuu abbootiin gadaa, haadholiin siinqee kenna gumaachi isin taasisaa turtan akka salphaatti kan ilaalamu miti. Biyya kana ijaaruu keessatti sirnoota cabe kaleessa awwaalamee ture. Irreechi waggaa 100 oliif Finfinnee keessatti akka hin kabajamne daba sirnoonni darbiin irratti taasisaa ture. Cabasan mootummaa jijjiiramaatii wajjin ta'ee hojii kana kan hojjete abbootii gadaa, haadholiin siinqee gaheen keessan as keessatti guddaadha. Kanaaf ulfinaa fi kabaja guddaatu isiniif mala. Irreechi uummata Oromoof mallattoo tokkummaa fi waloomaa guddaa ta'uu kan ibsan Aadde Jamiilaan ayyaanni Irreechaa bara 2018 wayita kabajamu safuu fi duudhaa isaa eeguun guddummaa fi qaroomina uummatichaa sadarkaa addunyaatti haala calaqqisiisuun kabajamuu qaba jedhaniiru. Irreechi bara 2018 bara injifannoo guddaan kan akka haaromsa aadaa fi hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa itti xumurame ta'uun kan adda isa taasisu ta'us ibsaniiru. Irreecha bara 2018 kana yoo kabajnu injifannoo jajjabaa irra dhaabbannee kan kabajnu ta'uun isaallee guddummaa Oromoo keessatti illee sirriitti kan leellifamu ta'uu fi irreecha keenyas adda taasisuun hin barbaachisa. Keessattuu hidha guddicha haaromsaa gurguramee jira. Oromoon ijaaruu hin danda'u, jijjiiruu hin danda'u, dabarsanii jiru kan jedhame warri dabarse, warri karatti kutee hambisee harkaa fuudhee sirna gadaatiin kan masakan, ilma abbaa gadaatiin kan hoogganan xumurree ijaarree eebbifnee addunyaatti agarsiisuu dandeenyee jirra. Bara kana injifannoowwan gurguddaa akka kanaarra dhaabbanneetii jecha kan kabajnu. Kana qofaa miti haaromsi aadaa, caba duudhaa, seenaa aadaa uummata keenya keessatti mul'atu. Safuu safeeffannaa banama achi keessatti mul'atu yeroo itti deebisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektii guddaa haaromsa aadaa keessattuu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamee ergaa isaanii fi ajandaa isaanii guddaas ta'ee kan hojjetamaa jiru dhimma haaromsa aadaati jechaadha. Yeroo hojiilee gurguddaa akka kanaa hojjetaa jirruu fi milkaa'inoota hedduu lakkaa'aa jirru keessatti Irreecha bara 2018 kan kabajnu ta'uun isaas adda isa taasisaa jecha. Kanaaf Irreechi bara kana kabajnu yeroo kamiyyuu adda ta'ee tokkummaan Oromoo itti jabaatee dinagdeen Oromoo yeroo kan duraatii olitti cimee Oromoon kortoo isaaf malu sadarkaa isaaf malu gara gidduutti osoo hin ta'in bakka kaleessa irraa buqqa'e bakka kaleessa irraa cabetti karaa adda ta'een tokkummaa keessoo ofii alaas keessaas ijaarratee misooma jijjiirama amma dhufaa jiru kanas karaa ittiin utubuu danda'uu fi haaromsa aadaa akka mootummaatti uummata keenya wajjin taanee labsine kanas yeroo itti lafa qabsiisuu dandeenyu
irreechi bara kanaa milkii addaatiin kan geggeeffamu akka ta'u karoorfamee gama abbootii gadaa haadholii siinqeetiin kan hojjetamaa jiruu fi mootummaanis kan milkaa'inaan akka hojjetamu tumsa barbaachisu hundaan cinaa dhaabbatee deeggaree ayyaanni ummata sana akka fakkaachuu danda'u guddummaa ummata sanaa akka ibsuu danda'uuf kan hojjetamaa jiru waan ta'eef bara kana addaan kabajamaa kan jedhu kan abbootiin gadaa haadholiin siinqee kennaas marii keessatti sirriitti mari'annee haala ol ka'iinsa ayyaana kennaa kanas murtii kan itti dabarfannu ta'uusaa kaasuu fi ayyaanni irreechaa bara kanaa bara guddummaan Oromoo itti mul'atee fi bara ol ka'iinsa biyya keenyaa itti dhugoomaa jiru waan ta'eef irreechi bara kanaa karaa aadaa fi duudhaa Oromoo ol kaas mul'isuu danda'uun kabajamuu akka qabus dhaamaniiru. Marii kana irratti waraqaan qorannoo kabaja ayyaana irreechaa ilaalchisuun hayyootaan dhiyaate irratti marii bal'aan hirmaattotaan mari'atameera. Marii kana irratti yaada ka'eenis dhaloonni lafaa dhufan qaroomina itti fakkaatee aadaa biyya hambaa duukaa gugachuun duudhaa fi safuu isaa dagachaa waan jiruuf gama abbootiinis ta'ee mootummaan irratti hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru.